Eebila 16,2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliinan Geetoo Lamaayyooti. Namni foon mana qaliitti hin qalamne akka hin bitneef waamichi darbeera. Ayyaana Faasigaa dilbata dhufu kabajamuuf jiru sababeeffachuun namni hunduu foon seeraan alaa qalamu akka hin bitne xiyyeeffannaa taasisuu qaba jedhameera. Sooma hordoftoonni amantaa Ortodoksii dilbata dhufu hiikan sababeeffachuun magaalaa Finfinnee qofa keessatti beellada 6,500 caalutu qalamuuf jira jedha dhaabbatni qeeraawwan magaalittii keessaa. Akka kana dura baratametti ayyaana kana sababeeffatanii manneen nyaataa fi warri qalii gariin ashuuraa mootummaaf baasan baqaaf jecha beellada fayyaansaa hin mirkanoofne dhoksanii qaluun gurguru. Waan kana to'achuuf dhaabbatichi qaama dubbichi isaan ilaallatu waliin taa'ee qophii guddaa taasiseera jedha. Dhaabbata qaliiwwan Finfinneetti dubbii himaa kan ta'an obbo Atakilt Gabra Mikaa'el daldaaltonni seeraan alaa seeraan qaluu waan qalaniif to'annoo fi adabbiin qophaa'eera jedhaniiru. Uummatni magaalittii keessaa warra seeraan ala qalaniif gurguran akka ija abbaa gatii hordofanii eeruu kennaniifis gaafataniiru. Beellada seeraan ala qalamuu fi kan seeraan ala qalame bituun rakkina fayyaa namarratti fiduu dabalatee diinagdee biyyaa waan miidhuuf namni hunduu xiyyeeffannaa kennuu qaba jedhameera. Warshaaleen sukkaaraa 2 oomishatti deebi'aniiru jedha dhaabbatichi. Warshaaleen sukkaaraa Itoophiyaa kan kanaan dura bu'aarra kisaaraa fidaa bahan amma jijjiirama gaarii agarsiisaa jiru jedhameera. Tarkaanfii mootummaan fudhateerraa ka'ee warshaan sukkaaraa Wancii fi Fincaa'aan amma oomishuu eegalaniiru jedha. Gareen Investimentii Holdingis Itoophiyaa qabiinsa baduurraa kisaaraa keessa turan kan jedhaman warshaaleen sukkaaraa Itoophiyaa tarkaanfii sirreessaa fi hordoffii mootummaan taasiseen warshaaleen sukkaaraa kurraas lakkoofsa 1 fi 2 amma sodaa kisaaraa jalaa bahanii gara oomishaatti galaa jiru. Silaa misooma fiduuf guddiinsa saffisiisuuf qooda guddaa akka qabanitti kan amanamu dhaabbileen misooma mootummaa qisaasa sirna irraa gahaa turerraa kan ka'e meeteek dabalatee warshaaleen sukkaaraa kisaaraa keessa turanii jedhan Dr. Buruk Taayyee. Tarkaanfii fudhatameen garuu warshaan sukkaaraa Wanjii kan bara darbee sukkaara toonii 300 fi toonii 20 qofa oomishaa ture. Bara kanatti barri hojii osoo hin xumuraminuu sukkaara toonii 500 oomishee gabaatti baaseera. Inni kan Fincaa'aa immoo sukkaara toonii 300 fi 20 akka oomishuuf jiru hoogganaan garee Investimentii Holdingis kun beeksaniiru. Warshaa Xaanaa Balas hojii eegaluuf agadaa oomishuutti jira. Amma sababa kirkira lafaatiin kan miidhame warshaa Kaasem qofaatu hojii bu'aa qabutti hin jiru jedhaniiru. Dhukkubni garaa kaasaa naannoo Amaaraa keessatti miidhaa guddaa geessisaa jira. Rakkoo kan ta'e immoo bishaan qulqulluu dhabuu isaati jedhameera. Dhibeen koleeraa ji'oota 5 caalaniif naannoo Amaaraa keessatti nama baay'ee dhukkubsachiisee gariin ammoo ajjeeseera. Giddugalli qorannoo fayyaa hawaasaa naannichaa akka jedhutti taanaan erga gara xumuraa baatii muddee darbee keessa dhibeen sun bifa weeraraan ka'eeti namoonni 13 sababa isaatiin du'anii 1,700 dhukkubsataniiru. Weerarrii fi babal'inni isaa guyyaa guyyaan dabalaa jiraachuu kan ibsu giddugalichi isa to'achuuf rakkoo guddaa kan itti ta'e bishaan qulqulluu dhabuu isaati. Sababni akka lammaffaatti eerame ammoo naannicha keessa rakkoon mana qulqullinaa yookaan hanqinni mana boolii akka malee guddaa jiraachuudha. Jalqaba godina dhiyaa Gondar keessatti kan ka'e dhukkubni garaa kaasaa sun amma gara godina Hawaa fi kaaba Gojjam haga gandaatti babal'achaa jira. Dhukkubni sun baakteeriyaa irraa kan dhufu ta'ee karaan bishaan xurii fi qulqullina eeggachuu dhabuun kan daddarbudha. Mooraa warri qe'ee irraa buqqa'anii fi buqqaatonni keessa qubatan irratti irra caalaa hammaataadha. Ta'us mootummaa fi qaamotni biroo isa to'achuuf xaaruu hin dhiifne jedhameera. Magaalaan Harar miseensa Federeeshinii Magaalota Turizimii Addunyaa taate. Konfiraansiin Federeeshinii Magaalota Turizimii Addunyaa Hongi Kongitti taa'amaa jiru irratti magaalaan Hararii miseensummaadhaan simatamuu ishii pirezidaantii naannoo Hararii Ordiin Baadir ibsan. Magaalaan Harar miseensa Federeeshinichaa ta'uun ishee magaalota biroo waliin hariiroo akka cimsattuu fi muuxannoo kan irraa horattu kan taasisu akka ta'u pirezidaantichi ergaa fuula FB isaanii irratti dabarsaniin ibsaniiru. Miseensa itti ta'uu ishii industiriin turizimii naannichaa caalatti akka babal'atuuf carraa guddaa kan uumu ta'uu eeraniiru. Bara 2023 magaalaan Harar magaalota Saharaa gadii jiran keessaa miseensa dhaabbata magaalota hambaalee addunyaa taatee galmaa'uu ishee kan jalqabaa ta'uu ni yaadatama. Qaamotni mootummaa Itoophiyaa fi dhaabbatni Awustiraaliyaa tokko ijaarsa irratti har'a waliigaltee tolfataniiru. Waliigaltee sana kan tolfatan Korporeeshinii Manneen Kiraa Federaalawaa fi dhaabbata Awustiraaliyaa Baawumiitii Group jedhamudha. Korporeeshiniin manneen kiraa federaalawaa Itoophiyaa manneen ijaarsisuu keessatti teekinooloojii ammayyaawaa gargaaramuuf
Dhaabbatni Baawumiiti Group jedhamu ammoo teekinooloojii ijaarsaaf oolan 3D jedhamu kan ittiin addunyaarraa beekamu dhiyeessuufiifidha kan waliif galan. Ganaan koorporeeshinii manneen kiraa federaalaa obbo Rashaad Kamaal hojii ijaarsaa raawwatamu keessatti teekinooloojii ammayyaawaa addunyaa har'a ittiin fayyadamaa jirtu 3D jedhamu itti gargaaramuun karaa danda'amu irratti hooggantoota dhaabbata Awustiraaliyaa kana wajjin mari'ataniiru. Dhaabbatichi teekinooloojii ijaarsa manneen ammayyaaf oolu 3D jedhamu koorporeeshinichaaf dhiyeessuuf tole jedhee walii galeera. Ameerikaan kan asmaraa jiru dabalatee imbaasiiwwan ishii 10 cufuuf yaaddeetti jedhame. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp imbaasiiwwan Ameerikaa ardii garaagaraa keessa jiran garii cufuuf yaalaa jira. Warri cufamuuf karoorri qabameeru keessaa biyyoota ollaa ta'an kan Eertiraa fi Sudaan Kibbaa keessaa qabdu dabalatee imbaasiiwwan 10dha. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa imbaasiiwwan kanaan alatti qoonsalaawwan 17 cufuuf karoorfachuusaa New York Timesitu dubbicha baase. Waggoottan 20 darbanitti ambaasaaddara kan hin ramadamnee fi imbaasiin Ameerikaa asmaraa jiru amma duchaamatti cufamuuf murtaa'eera. Dhimmi biyyattii ilaallatu imbaasii Ameerikaa kan Naayiroobii jiru keessatti akka ilaalamuudhaafidha kan yaadame. Ameerikaan baasii qusachuuf imbaasota addunyaarraa qabdu keessaa 10 cufuuf murteessuuf jirtu keessaa harki guddaan Afrikaa keessatti kan cufamuuf jiran kan Eertiraa dabalatee kan Leesestoo giddugala Riippaabilikaa Afrikaa Kibbaa, Sudaan Kibbaa, Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongoo fi Gaambiyaan keessa jiru. Ardii Eeshiyaa keessaa michuu Ameerikaa kan taate kan Kooriyaa Kibbaa akkasumas Iraaqii fi Maaldiiviis jiru. Awurooppaa keessaa immoo Maaltaa fi Luugzambarg keessatti argamu. Dhimmi Maaltaa karaa isa Xaaliyaanii jiruutiin raawwatamuuf yaadameera. Yaadni mootummaa Ameerikaa ammaa kun dhiibbaa biyyattiin dippiloomaasii fi waltajjii addunyaa irratti qabdu akkasumas imaammata alaa ishiin hordoftu irratti jijjiirama agarsiiseera warri jedhan jiru. Akkasumas biyya keessaa fi hawaasa alaa keessatti dubbii marii ta'uunsaa waan oolu miti. Oduu keenya xumuraatiin Tiraamp Raashiyaan Yukireeniin aleelteef Zeleniskiitu balleesse jedhan. Raashiyaan bara 2022 keessa Yukireeniin erga weerarteetii guyyaa lolli isaan gidduutti dhaabbate hin jiru. Sababa sanaan haga yoonaatti gama lamaan irraa namoota nagaa fi loltoonni kitila caalan akka du'an dubbatamaa jira. Pirezidaantiin Ameerikaa wayita duula na filadhaarra turan yoo ammoo adde lola Yukireeniif Raashiyaa ajaja tokkoon dhaabsisaa jechuun waadaa galanii ture. Dhaabsisuun haafuutii ji'a tokkoofuu sagaleen qawwee akka hin dhaga'amne gochuuf namni osoo hin du'in akka oolu taasisuuf walii galchuu hin dandeenye. Jila isaanii gara Saawudii fi Raashiyaatti erganii Zeleniskii ofitti waamanii doorsisuurra kan darbe Zeleniskii fi Puutiin wal bira kaa'anii mariisuuf yaaliin godhame osoo hin milkaa'in hafeera. Xaariin Tiraamp taasifame ibsoota dippiloomaasii fi sabaa himaaleef ooluu baasuurra darbee akka jedhame waan ija qabu hin agarsiifne. Dilbata darbe Raashiyaan magaalaa Yukireen Saamii irratti misaa'ila darbattee haleellaa hamaa raawwatteen namoota 35 ajjeestee 100 caalaa madeessitee balaa guddaa geessisteetti. Zeleniskiin Puutinitti harka yoggaa qaban Ameerikaan ammoo isa qofaa miti jette. Gaafa wiixataa Tiraamp balaa sanaaf nama 3 sababa taasisaniiru. Inni jalqabaa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin yoggaa ta'an, inni lammaffaa duraan pirezidaantii Ameerikaa kan turan Joo Baayiden nama waan godhu hin beeknedha jechuun sababa taasisaniiru. Biyya ofiifuu weeraramtee barbadaa jirtu kan hoogganaan pirezidaantii Yukireen Zeleniskiin sababa jedhaman sadarkaa 3ffaa irratti eeramaniiru. Lola Raashiyaa fi Yukireen kana Zeleniskiitu eegale akka Tiraamp jedhanitti. Wantoota keenya oduu keenyaaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.